Video keenya kanarraa keessatti kan ilaallu akkaataa ittiin Facebook akkaawuntii mataa keessanii banachuu dandeessanidha. Kan isinitti agarsiisu. Egaa baay'een keessan Facebook akkaawuntii mataa keessanii banachuu ni dandeessu. Garuu Facebook akkaawuntii kan qarshii irraa hojjechuu dandeessan akkaataa ittiin banachuu dandeessan baay'een keessan hin beektan. Warroon isteeppii nama isinitti agarsiisu kanaan Facebook akkaawuntii sirrii ta'ee fi isa professionala ta'e banattanii itti fayyadamuu barbaadan isteeppii nama isinitti agarsiisu kana hordofuudhaan Facebook akkaawuntii mataa keessanii banachuu dandeessani. Facebook akkaawuntii mataa keessanii banachuu ni dandeessu. So Facebook akkaawuntiin kun kan dhuunfaa keessanii kan ta'ee fi namni kamiyyuu cabsuu kan dandeenye kan salphumatti akkaawuntii keessan namni kamiyyuu isin jalaa hatuu hin dandeenye akkaataa ittiin banachuu dandeessan kan ilaallu ta'a. Egaa Facebook akkaawuntiin sooshaal miidiyaa yeroo ammaa kana dhufan keessaa isa tokko yeroo ta'u, sooshaal miidiyaawwan kanneen keessaa immoo namoonni baay'een qarshii irraa hojjechuudhaan kan irraa ittiin fayyadamaa jiran Facebook akkaawuntiidha. Facebook akkaawuntiin monetizationidhaan ni kafala. Akkanumallee advertii adda addaatiin promotionidhaan ni kafala. Karaa adda addaatiin kaffaltii adda addaa kafaluu ni danda'a. So kanaafiyyuu Facebook akkaawuntii professionala ta'e akkamitti banachuu akka dandeessan viidiyoo kana keessatti kan ilaallu ta'a. Egaa viidiyoo kanaan dura isiniif hojjedhe irratti karaalee 9 Facebook irraa qarshii ittiin hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. So warroonni Facebook akkaawuntii mataa keessanii qabdanii fi filoowara baay'ee qabdan karaalee 9 saniin itti fayyadamuudhaan salphumatti Facebook akkaawuntii keessan irraa qarshii hojjechuu ni dandeessan. Akkamitti akkaawuntii Facebookii mataa keessanii banachuu dandeessan viidiyoo keenya kanarraa keessatti ni ilaalla. Yooyyaa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soof Maraaf bakka jirtanitti nageenyi kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa. Video keenya kanarraatiin kan ilaallu Facebook akkaawuntii mataa keessanii akkamitti banachuu akka dandeessanidha. Hanga dhuma video kanaatti yookaan nafaana turtan ta'e Facebook akkaawuntii mataa keessanii hundi keessanuu banachuu ni dandeessu jechuudha. Gara video keenya kanarraatti osoo hin darbiin warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuun hin irraanfatinaadha. Jaayee gara barnootichaatti. Duraan dursinee Facebook akkaawuntii mataa keessanii banachuudhaaf wantoota isin barbaachisan keessaa 3 isiniin haadha qabu. Tokkoffaa irratti bilbila qabaachuu qabdanii, lakkoofsa bilbilaa jechuudha. Lammaffaa emailii qabaachuu qabdanii. Sadaffaa immoo appilikeeshina Facebook jedhu Play Store irraa yookaan immoo App Store irraa fattanii bilbila keessan irraa qabaachuu qabdanii. Salphumatti Play Store irra seenuudhaan Facebook ettanii search gochuudhaan buufachuu ni dandeessu yookaan immoo App Store irraa buufachuu ni dandeessu. Ergasii immoo akkamitti akkaawuntii mataa keessanii banachuu akka dandeessan isteeppii amma isinitti agarsiisu kana hordofuu ni dandeessu. Egaa gara appilikeeshinaatti yeroo seentan egaa permission erga kennitaniif yookaan immoo heeyyama erga kennitaniif booda kanaan dura Facebook akkaawuntii yoo bilbila keessan irraa qabaatan haala kanaan isinii fida. Haarawaa banachuu yoo barbaadan immoo create a new account kayyatu kanarratti kilik gochuudhaan haarawaa banachuudhaaf deemtan jechuudha. Create a new account jettan haarawaa banachuudhaaf deemna waan ta'eef. So ergasii immoo akkuma sanatti agartan create a new account kayyatu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo first name fi last name keessan asirratti ni guutan. First name maqaa keessan, last name maqaa abbaa keessanii gochuu dandeessan akka barbaadanitti jechuudha. So haala kanaan erga guutanii booda next jechuudhaan gara fuulduraatti ceetu haarawaa banachuudhaaf deemtan waan ta'eef. Asirratti immoo bakka guyyaa dhaloota keessanii itti guutanidha. Asirratti of eeggannoo gochuu qabdan yeroo guutan waggaa 18 ol ta'uu qabdan. Sababni isaas advertiin adda addaa bilbila keessan irratti akka adeemsifamuuf jechuudha. So yookaan immoo advertiin hin adeemsifamu jechuun immoo salphumatti Facebook akkaawuntii keessan irraa qarshii hojjechuu hin dandeessan jechuudha. So kanaafii waggaa 18 ol ta'uu keessan mirkaneeffachuudhaan guyyaa dhaloota keessan ni guutan ergasii immoo set kayyatu kanarra kilik gochuudhaan set up gootan jechuudha. Ergasii immoo guyyaa keessan haala kanaan guutaniitiin jirtanii fakkeenyaaf guyyaan kan koo 25dha. Isinis waggoota 18 ol gochuudhaan guutaadha jechuudha. Ergasii immoo next kayyatu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ceetan. Ergasii immoo genderii keessan yookaan immoo saala keessan bakka itti filatanidha. So male jechuudhaan filadhaa isin female yoo taatan female filattanii ergasii immoo next jechuudhaan gara fuulduraatti ceetu jechuudha. Egaa lakkoofsa bilbilaa keessan select isiniif godha. Yoo lakkoofsi bilbilaa asirratti isiniif select godhe kun keessan hin ta'in immoo irraa haquudhaan bifa haarawaan guutachuu dandeessan. Almost kan koo sirriidha waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu. Karaan biraa immoo emailii keessanii wal qunnamsiiftanii banachuu dandeessan. Sign up with email kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan emailii keessan itti galchuudhaan ergasii immoo paaswordii gara emailii keessaniitti isiniif ergaa emailii keessan keessa seenuudhaan paaswordii san fudhattanii bakka emailii keessan itti guutan fuulduratti paaswordii emailii keessan irratti isiniif argame san itti guutanii ergasii immoo gara fuulduraatti ce'uu dandeessan. Warroonni lakkoofsa bilbilaatiin banachuu barbaadan immoo mobile number kan jedhu kana ergasii fidee booda lakkoofsa bilbilaa keessan guutanii ergasii immoo next jechuudhaan gara fuulduraatti ni ceetu jechuudha. Egaa amma paaswordii isin gaafata. Asirratti create password isin jedha. Paaswordiin keessan salphaa ta'uu hin qabu. Strong password kan ta'e password cimaa ta'e tokko filachuu qabdan jechuudha. Strong password kan jedhamu wantoota 3 kan of keessatti qabatedha. Tokkoffaan
qubeedha, lammaffaan lakkoofsa, sadaffaan immoo simbooliidha jechuudha. Wantoota kanneen sadeen kan of keessatti hammate passwordii yookaan immoo strong password jedhama jechuudha. So ergasii immoo next jettu kana kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemtu jechuudha. Ergasii immoo save your login info isin jedha. Save kan jettu kana kilik gochuudhaan akka save isin godhu gochuu dandeessanii jechuudha. Save kan jettu kana kilik gootanii ergasii immoo agree to Facebook terms and policies isin jedha. Seera Facebookidha waliigaltee uumaa isin jedha. So I agree jettanii waliigalteen uumtan. Egaa haala kanaan Facebook account mataa keessanii banachuu dandeessanii an already banadheetiin jira. Amma immoo Facebook account bananne kana edit gochuun murteessaadha. Sababni isaas Facebook account kun tokkoffaa salphamatti sakuur hin taane yookaan immoo namoonni salphamatti haatuu danda'anii, lammaffaa immoo biizinasiif isiniif hin ta'u waan ta'eef account keessan kana sakuur gochuu qabdan. Sittingiiwwan tokko tokko kan sirreeffachuu qabdan amma immoo isinitti agarsiisu. Fuuldura kanarratti dhufuudhaan sarara sadiitu argama. Sarara sadii kanarratti kilik gochuudhaan egaa profaayilii keessan kana fakkaata. Suuraa keessan irra godhachuu dandeessan wantoota kanneen kana durallee isinitti agarsiisee jira waan ta'eef irra deebi'uu hin barbaadu. Asirratti sittingiiwwan murteessoo ta'an isinitti agarsiisu. Sittingiiwwan kanneen argachuudhaaf akkana keessa gad dhufuudhaan sittingis and privacy kan jedhu keessa seenuudhaan ergasii immoo sittingis kan jettu isinii dhufti. Sittingis kan jettu kana keessa seentan as keessatti jechuudha wantoota hundayyuu adjust godhachuu kan dandeessan. Ergasii immoo akkuma sanatti agartan accounts and profile kan jedhu argama, personal detail, password and security kan jedhu argama. Isaan kanneen keessa password and security kan jedhu kana keessa seentan. Sababni isaas password and security keessan yoo isa cimaa hin taasisin Facebookin keessan kun salphamatti hatamuu danda'a waan ta'eef password and security keessa seenuudhaan ergasii immoo salphamatti wantoota kanneen sirreeffachuun murteessaadha jechuudha. So akkuma sanatti argattan bakka itti argamu personal detail, password and security and add prevents verification kan jedhu ni argama. So security keessa seenuudhaaf asuma irratti kilik gootanii ergasii immoo akkuma sanatti argattan wantoota sirreeffachuu qabdan asirratti wantoota lamaadha. Tokkoffaan security keessan jabeeffachuudha. Security keessan jabeeffachuu jechuun salphamatti accounting keessan namaan hatamuu hin danda'amu waan ta'eef password and security keessa seentanii akkuma amma asirratti argattan password and security kan jedhu ni argama, login and recovery kan jedhu ni argama. Asirratti wantoonni isin sirreeffachuu qabdan kanneen kanaan dura viidiyoo darbe keessatti isinitti agarsiisee jira. Viidiyoo kana description jala isiniif kaa'aa linkii isaa jechuudha. Wantoota kanneen akkaataa itti sirreeffachuu dandeessan, Facebook accounting keessa yoo xalafame akkamitti ofirraa hiikuu dandeessan, akkamitti jabeeffachuu akka dandeessan, namni kamiyyuu akka isin hin hanne akkamitti gochuu akka dandeessan jedhee viidiyoo kanaan dura isiniif hojjedhe irratti isinitti agarsiisee jira. Keessattuu two factor authentication keessan on godhachuu, passkey keessan on godhachuu, akkanumallee Facebookin keessa yoo xalafame maal gochuu akka qabdan, security check up keessan akkamitti sirreeffachuu akka qabdan wantoota kanneen bal'inaan isinitti agarsiisee jira waan ta'eef YouTube channel kan koo keessaa viidiyoo san ni argattu. Viidiyoo san guutumaan guutuutti daawwadhaadha. Sababni isaas irra deebi'ee isinitti agarsiisuun barbaadu kanaan duras isin barsiisee jira waan ta'eef Facebook accounting keessa yoo xalafame maal gochuu akka qabdan, akka hin xalafamne immoo maal gochuu akka qabdan, akka namaan hin hatamne maal gochuu akka qabdan isinitti agarsiisee jira. Amma irra deebi'uu hin barbaadu jechuudha. So haala kanaan accountii mataa keessanii banachuu dandeessanii. Accountii mataa keessanii kana immoo wantoota tokko tokko asirratti your information and permission kan jedhu ni argama. Achi keessa seenuudhaan immoo information keessanii fi security keessan asirratti jabeeffachuu ni dandeessan jechuudha. Access your information kan jedhu kanarratti kilik godhuudhaan information keessan guutumaan guutuutti export gochuudhaan asirraa argachuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa wantoota bal'atu jira. Wantoota kanneen yeroo baay'ee irra deebiidhaan isinitti agarsiisee jira waan ta'eef irra deebi'uu hin barbaadu. So kana fakkaata jechuudha. Wantoonni asirratti beekuu qabdan ergasii immoo gara profaayila keessanii deebi'uu barbaadan profaayila keessanii kilik gochuudhaan gara profaayila keessanitti salphamatti deebi'uu ni dandeessanii. Asirratti username keessan, maqaa keessan wantoota tokko tokko adjust gochuudhaan sirreeffachuu ni dandeessanii jechuudha. Kana kanaan dura akkaataa ittiin jijjiirachuu dandeessanillee isinitti agarsiisee jira waan ta'eef irra deebi'ee isinitti agarsiisuu hin barbaadu. Egaa verification badge illee warroonni bitachuu barbaadan verification kan jettu kanarra kilik gochuudhaan egaa verification badge keessanillee bitachuu ni dandeessanii. Kanas jechuun subscription kan jedhamu ni argama. Subscription kanarra seentanii salphumatti achirraa badge bitachuu dandeessan. Badge jechuun beekamtii Facebook irraa argachuudhaaf jechuudha. Salphumatti accounting keessan beekamtii erga argatee booda karaa adda addaatiin qarshii hojjechuu ni danda'a jechuudha. Sababni isaas beekamtii ni qaba. Kana immoo subscription kan jettu kanarra kilik gochuudhaan salphumatti Meta verified kan jedhu ni argama. Achirra seentanii salphumatti ni bittan jechuudha. Bituudhaaf immoo maal qabaachuu qabdanii virtual visa card yookaan immoo visa card qabaachuu qabdan jechuudha. Kan ittiin kafaltan jechuudha. So unlock benefits kan jettu kanarra kilik gootanii gara fuulduraatti ce'uudhaan salphumatti steppiiwwan kanneen qaba jechuudha. Verified badge keessan bitachuudhaaf jechuudha. Ergasii immoo Meta verify seconds isin jira. Second asirratti laakkaa'uun ni jalqaba. Process gochuun ni jalqaba. Kaffaltii isin gaafatame san salphumatti kafaluudhaan kaffaltii san erga kaffaltanii booda salphumatti verify isiniif ta'a jechuudha. Sa'aatii 24 keessatti kaffaltii erga raawwattanii booda baajiin
right irratti isiniif godha jechuudha. Baajii jechuun ishee kana jechuudha. Ishee kana asirratti argartan kana baajii kana argachuudhaaf karaan ittiin kafaltan garuu kaffaltii biyya keenyaatiin karaa baankiitiin hin danda'amu. Karaan ittiin danda'amu virtual visa card keessanitti yookaan immoo visa card master card kan kana fakkaatan karaa PayPal-tiin karaa adda addaatiin subscription kana bitachuudhaan doolaaraan jechuudha. Ergasii immoo kaffaltii san kafachuudhaan baajii kana akka argattan taasisuu ni dandeessani. Waa'ee baajii kana akkaataa ittiin argachuu dandeessan, akkaataa ittiin verify gochuu dandeessan step guutuu yoo barbaadan comment irratti naaf barreessaa isiniif hojjedha. Warroota professional kan ta'e Facebook account keessan professional akka ta'uuf baajii kana barbaadan bitachuu barbaadaniif jechuudha. Akkaataa ittiin bitachuu dandeessanii fi eessaa bitachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa haaraa banne waan ta'eef amma seera tokko hin guunne so kanaafiyyuu baajii kana argachuu hin dandeenyu jechuudha. Egaa kana fakkaata jechuudha. Akkaataan ittiin Facebook account mataa keessanii ittiin banachuu dandeessan step kana fayyadamuudhaan banachuu ni dandeessani. Egaa Facebook kanallee gara maalitti jijjiiruu dandeessan? Facebook page itti jijjiirachuu ni dandeessan salphamatti jechuudha. Egaa amma immoo wantoota tokko isinitti agarsiisu akkuma asirratti argattan sarara sadii kanarratti yookaan immoo gara profaayilii keessanitti deemtanii ergasii immoo profaayilii keessan irra kilik gochuudhaan gara keessatti seentanii asirratti wantoota tokko edit profaayilii isin jira. Profaayilii keessan akka barbaadanitti cover photo itti galchuu profaayilii keessan itti galfachuu ni dandeessanii. Yourself bio irratti wanta ajaa'ibsiisaa ta'e barreeffachuu dandeessanii. Current city keessan, workplace, education keessan, hometown keessan, relationship keessan asirra guutaadha. Maaliif Facebook karaa Facebookiitiin hojii adda addaa hojjechuudhaaf wantoonni kun education fakkeenyaaf namni karaa Facebook keessaniitiin beeksifachuu barbaadu tokko education keessan laalaa bakka isin itti barattan hunda ni laala waan ta'eef isaan kanneen asirratti guuttachuudhaan irraa fayyadamaadha jechuudha. Verify gochuu yeroo barbaadan immoo meta verify akkamitti verify gochuu akka dandeessan boodarra viidiyoo isiniif hojjedha. Akka isiniif hojjedhu yoo barbaadan immoo yaada keessan naaf barreessuu ni dandeessu jechuudha. Facebook account keessan kana immoo gara Facebook page itti akkaataa ittiin jijjiirachuu dandeessan amma immoo isinitti agarsiisu. Salphumatti gara profaayilii keessanitti erga seentanii booda dootii sadiitu argama isii irra kilik gootan. Ergasii immoo salphumatti akkuma asirratti argatan gara Facebook page itti jijjiirachuu yeroo barbaadan salphumatti maal gootanii akkuma asirratti argatan follow settings kan jettu ni argamti ishee irra kilik gootan. Ergasii immoo hedduu tokko salphaadha try professional mode kan jettu ni argamti ishee irra kilik gootanii gara professionalatti jijjiiratanii jechuudha. Ergasii immoo turn on professional mode isa professional ta'e page itti jijjiirachuudhaaf deemtanii asirratti immoo audience keessan grow gochuudhaaf insight keessan wantoota baay'ee ilaaluudhaaf isin fayyada waan ta'eef turn on kan jettu ni argamti. Turn on kan jettu kana irra kilik gochuudhaan amma maal gootanii Facebook account keessan gara Facebook page itti jijjiirtanii jirtan. Kana jechuun Facebook account keessan irraa ads namoota baay'ee yoo qabaattan namoota ad godhatan baay'ee yoo qabaattan salphumatti gara Facebook page itti jijjiiruudhaan Facebook page irratti wantoota adda addaa hojjechuu ni dandeessan. Facebook page irratti wantoota baay'eetu jira, monetization jira, wantoota bal'aatu jira jechuudha. Monetize gootanii karaa sagaliin Facebook irraa Facebook account irraa yookaan immoo Facebook page irraa karaa sagaliin kaffaltii argachuu ni dandeessanii. So kanaafiyyuu welcome to professional mode isin jedha. So kanaafiyyuu next jechuudhaan steepiiwwan 5tu argama. Steepiiwwan kanneen 5 yoo darbitan salphumatti Facebook account keessan gara Facebook page isa professional ta'etti jijjiirtanii jirtan jechuudha. So kanaafiyyuu next jettanii ammas next jechuudhaan gara dhuftanii ergasii immoo asirratti wantoota isin filattantu jira. Postiin keessan public akka ta'u yoo barbaadan tiik gootanii friendii keessanii akka mul'atuuf akkasumallee kastamii keessan keessa ni filatan jechuudha. Isaan kanneen keessaa tokko filatanii kan jalqabaa publicidha. Public yoo filatan namni kamiyyuu isin arguu danda'a jechuudha. Friendii yoo filatan garuu page keessan kana kan arguu barbaadu danda'u namoota isin friendii godhatan qofaadha jechuudha yookaan maamila keessan godhatanidha. Kastamii irra yoo godhatan immoo namni kamiyyuu kontii maanuwaalidha jechuudha kun. Kanaaf yeroo baay'ee public filadhaati ergasii immoo gara fuulduraatti deemtanii jechuudha. Step 5 qaba jechuudha. Stepiiwwan kanneen 5 yoo guutanidha jechuudha. So use public default audience settings kan jedhu argama. Ergasii immoo confirm gootanii egaa haala kanaan gara irratti dhuftan jechuudha. Asirratti monetization tool ni qaba, subscription qaba, akkasumallee star qaba. Karaa ittiin qarshii ittiin argatan keessaa murteessaadha karaan kun jechuudha. Start earning today isin jedha. Start gochuu ni dandeessan. So kanaafiyyuu next jettan jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argatan gara dhufnee jira. Step dhumaa irratti gahatiin jirra. So next jechuudhaan ammas gara fuulduraatti ni deemtanii ergasii immoo profile farming kana fakkaata. Ergasii immoo isa kanas haala kanaan isin fida jechuudha. Ergasii immoo next jechuudhaan ni xumurtan
argattanii jechuudha. So congrats isin jira, you are ready to start using professional mode isin jira. Professional mode itti dhuftaniitiin jirtanii Facebook account keessan gara Facebook page keessaniitiin jiraataatiin jirtanii. So go to professional dashboard kan isin jedhu kana rakkoo gochuudhaan gara dashboard professional ta'etti ni dhuftanii ergasii immoo isaan kanneen sadeen keessaa kan barbaadan filatanii jechuudha. Isaan kanneen keessaa kan barbaadan I want to reach more people kan jedhu argama. I want to maximize my earnings kan jedhu argama. Akkanumallee I want to get quick start on Facebook kan jedhu argama. Isaan kanneen keessaa tokko ni filatan jechuudha. Isaan kanneen keessaa tokko filatanii I want to reach more people kan jedhu yoo filatanis isa kanas ni dandeessan. I want to maximize my earnings kan jedhu argama. Isaan kanneen keessaa tokko filachuudhaan gara fuulduraatti deemtanii ergasii immoo bifa professional ta'een isiniif banama jechuudha. Dashboardiin keessan egaa kana fakkaata. Dashboardii keessan irratti wanta baay'ee asirratti ilaaluu dandeessan filooraa keessan maayika akka ta'e egaa wantoota baay'ee asirratti ilaaluu dandeessanii firesh yeroo gootan of duubatti deebitanii immoo welcome to professional mode kan jedhu argama. View guide kan jedhu kana klik gochuudhaan guide guutuu fudhachuu dandeessanii egaa kana fakkaata jechuudha. Facebook page keessan account irraa gara Facebook page itti jijjiirree jirra. Advert gochuu dandeessan asirratti advertise kan jedhu argama. Asirratti klik gochuudhaan advert gochuu ni dandeessan, beeksifachuu ni dandeessanii Facebook page keessan kana beeksifachuu ni dandeessanii. Kana gochuudhaaf immoo seera yookaan ulaagaa guutuu qabdanii poolisii isaanii jechuudha. So kanaafiyyuu manage asirratti argama. Manage gochuudhaan asirratti wantoonni isin hojjettan kunniin murtii isaa jechuudha beeksifachuudhaaf. So kana fakkaata jechuudha. Dhaggeeffattoota koo bifa professional ta'e akkuma asirratti argatan professional dashboard isin jira. Asirratti advertii adda addaa ni dhufa. Egaa Facebook page keessan kana guddifachuudhaan salphumatti qarshii irraa hojjechuu ni dandeessanii jechuudha. Facebook page keessan immoo cufuu yeroo barbaadanitti gara accountiitti jijjiirachuu yeroo barbaadan immoo asirratti dootii sadiitu argama. Ishee irra klik gootanii ergasii immoo akkuma asirratti argattan turn off professional mode kan jedhu argama. Turn off professional mode kan jedhu kana klik gochuudhaan amma immoo continue kan jedhu kana klik gootanii amma immoo garamitti deebisaa jirtan gara accountiitti deebisaa jirtan jechuudha. Page irraa gara accountiitti turn off kan jedhu kana klik gochuudhaan amma immoo gara accountiitti jijjiirachuu ni dandeessan jechuudha. So ergasii immoo close jettanii ammaan booda garamitti jijjiirama jechuudha gara accountiitti jechuudha. Amma of duubatti deebitan professional mode kan jedhu kana ni bada amma accountiidha kan ta'e jechuudha. Haala kanaan yeroo barbaadan gara accountiitti yeroo barbaadan immoo gara Facebook page itti jijjiirachuudhaan isa common gootan tokko irratti hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Karaa ittiin Facebook irraa qarshii hojjechuu dandeessan bal'inaan amma booda viidiyoo isiniif hojjedha. Egaa viidiyoo keenya kanarraa keessatti gabaabinumatti Facebook accountii mataa keessanii hundi keessanuu akkaataa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Akka irraa fayyadamtanii boo abdii qaba. Yeroo biraa barnoota biraatiin kan wal arginu ta'a. Hanga sitti nagaan naa turaa isiniin jecha warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuun irraanfatinaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal argina. Hanga sitti nagaan naa turaa.